حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي نستمر لنشر المزيد إن شاء الله. مدينة عصت الله سبحانه وتعالى وجاهرت بالفاحشة حتى رسمت على جدرانهم صور الفاحشة. مدينة بومبي بالإيطاليا هي مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي 20 نسمة، واليوم لم يبق منها إلا آثارها القديمة. تقع المدينة على سطح جبل البركان الذي يرتفع 1200 مترا عن سطح البحر بالقرب من خليج نيبول في إيطاليا. بومبي مقالان بومبي جامتتن مقالة إيطاليا خيستي أرقمتو إدو نيبالس جامتو بحرة نيبالس جامو جنتي أرقمتي مقالة إيطاليا راتك غافا موتما نيرون جراچو لترتي. تاريخني مقالة تانا تاريخ حالان قداتي في تاريخ حالان چماتي. يو إراتي دي بني لالي أكا غرتي برا دالوتا ميلاداتي يوخانو أكا أوروباتي برا ترباتمي سغل جراچو ترتي. مقالان تن واني اسم بيكمتون زنادا. ربين سبحانه وتعالى أمة الزنان بيكم يهوغا دبتو قومي لوت إجئيت دبتا غرو قومي لوت چالا وري زنا أكهمت دلقو تري أمة خنا. تاريخ إساني الراخان خي مقالان إساني مقالا تجارة مقالا بيكمتو مقالا يروسان كيستي حالان تكنولوجي في واهندان بيكمتيدا. وان أجائبا مقالا إساني تنخي ساتن أغرتو بشان بومبا غرتي بشان تو بومبا دا منتي نماسينتي زمن سان كيستي أمتا خما في إبجا هدورا. مقالان سن حالان مقالا موتناك أبدودا. وان أجائبا مقالا تنخي ساتن جيرو iddoo namni zinaa itti dalagu ja'anii kophatti gidaara jaaranii mana jaaranii siree banaa dhiisanii deeman. Gidaaroowwan isaanii irratti footoo adda addaa footoo asirra gartan tana hunda footoo kaasan. Zinaa namatti dalaguu bira kutanii horittiis dalagan. Subhaanallah. Iddoon bohartii isaaniitii fi wanni isaan itti boharan namaa fi bineensa wal lolchiisanii ta'anii daawwachuudha. Tanneen keessaa abbootii amantii warra gartee amantii hordofu warra kiristaanaa kan amantii qabu qeessota gurguddaa leencaa wajji walitti jiranii hoggaa leencii isaan nyaatu ta'anii itti kofluudha. Osuma isaan ala kanaan jiraachaa jiranii rabbiin isaan kanatti ibidda gaara keessaa dho'u yookaanuu voolkaan ibidda jedhamu san itti baase. Ibiddu kun takkaa isaanii hin hambifne ni halaaki. Halaaka haalaan fokkotaati halaaki. Akka gartee isaan ummata boodaatiif fakkeenya tahanitti isaan halaakee isaan fixe. Footooleen isin asirratti gartan kun footoolee isaaniiti. Magaalaan tun ni dhabamtee haga gartee amata 1738 ummanni waa qotu gartee ummanni waa barbaadu osoo barbaadaa jiranii bara 1748 irratti argamte. Magaalaan Poompii jedhamtu tun waan ajaa'ibaatan tana caale obboleeyyan. Hattaa ijoollee isaanii daa'imman isaanii wanni isaan barsiisuu turan waan baalagummaati. Ajaa'iba magaalaa sanii namni tokko yoonii fi waa uffatee mataa shaffanatee qaama isaa of dhoysee deemee ni adabama. Adabbii haalaan fokkottuuti adabama. Magaalaa walakkatti gabbaafamee haalan taaneen garafamee adabbiin ajaa'ibaa irratti gaggeeffamti. Subhaanallah. Rabbiin qaba qabee fi isaan hoggaanii fi badii tanarraa dhaabbachuu didan
ibidda ajaa'ibaa voolkaan ajaa'ibaa isaan kanatti ol baasee isaan halaake. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata tokko osoo hin halaakne duratti isaaniif qaba. Obboleeyyan hundi keenya bakka jirrutti, iddoo jirrutti, zamana jirrutti, akkaataa keessa jirru keessatti zinaarraa fagaachuu, zinaarraa of eeguu, namallee zinaarraa eeguu. Wanni takka tan nama halaakaa yookaan halaakatti nama geessaa barnoota dhabuudha. Hundi keenya bakka jirrurraa, iddoo jirrurraa, akkatti jirru keessatti barnoota xiqqaatu barnoota islaamaa barachuu qabna. Irra guddaan nama keenya barnoota islaamaatii fi barnoota kaanirraa walaba. Akkana jechuun waan hedduu dalaguu danda'a. Namni addunyaa irratti jiraatu kun barnoota kaan ammaa barnoota amantii islaamaa beekuun dirqama jireenya isaatiif. Keessaafuu barnoota amantii islaamaa beekuun haalaa fi amala jireenyaa si barsiisa. Akkaataatti nama wajji jiraattu si barsiisa. Yoonii fi barnoota kana hin beekne ilmoon ati dhaltus wallaaltuu taati. Atis wallaaltuu taatee jiraatti. Ilmoon teetis wallaaltuu taatee jiraatti. Wallaaltuu taatee duuta, wallaaltuu taatee haata. Tanaafuu bakka jirtanii barnoota. Nama barnoota barnateetu hamtuu fi gaarii adda beeka. Nama barnoota barateetu waan isa fayyadaatii fi waan isa miidhaa adda beeka. Barnoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taarikhowwan garii hedduu yaada namatti buusan boodarra akka qalbiin teessan gammadduu fi akka qalbiin teessan raaxayfattuu ililliilee tana anatu waraabaa jira. Subhaanallah. Ilillii tanan taarikha babbareedaa reefu dhageeffatte san qalbii teetiin raaxaysi yookaan agartee Ustaaz Hamzaan akkanumatti waan addaa qalbii teenya gadhiisee nu dhiisee deeman jeeni. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل